Hospitaalli waliigala Hamboo bara 1930 irraa eegaluun tajaajila yaalaa fayyaa jiraattota magaalaa Hamboo fi godina Shawaa Lixaaf kennaa jira. Hospitaalichi yeroodhaa gara yerootti jijjiirama agarsiisaa deemus tajaajilli hospitaalichi kennu fedhii hawaasaa waliin kan waliin ginne waan ta'eef hawaasni komii kaasaa jira. Kenniinsa tajaajila hospitaala waliigala Hamboo irratti hojjettoota hospitaalichaa fi hawaasa magaalaa Hamboo waliin mariin taasifameera. Barreeffama ka'umsa marii kan dhiyeessan hojii gaggeessaan hospitaala waliigala Hamboo Obbo Tokkummaa Baayisaa hospitaalichatti hojjettoota 300 oliin tajaajilli kennamaa kan jiru ta'uu himuun qulqullinaanis harka 78 irra jiraachuu himaniiru. Tajaajila kana kennu keessatti ogeeyyiiwwan gosa garaagaraa qabnu keessaa facaatiidhaan 339 keessaa baay'inaan hojjettoonni ogeeyyii fayyaa hedduun isaanii keessumattuu ogeeyyiin ogummaa naarsiidhaan jiran lakkoofsaan 78 kan ta'anii fi ogeeyyii miidiyaa yeroo ammaa kan deessuu kutaa dippiloomaaf naarsii kutaa garaagaraa qabatee kan 18 ta'anii fi ogeeyyiiwwan biroo kan qabatee hojjetaa jirudha. Ogeeyyiiwwan olaanoos akka hospitaala keenyaatti ispeeshaalista gosa garaagaraa 8 kan of keessaa qabudha. Hawaasni magaalichaa fi qooda fudhattoonni marii irratti hirmaatan hanqinni dhiyeessii qorichaa jiraachuu fi qulqullina irrattis rakkoon jiraachuu kaasuun furmaanni kennamuu akka qabu gaafataniiru. Qorichi addaan yookiis immoo qorichi argamuu malu qorichi gurguddaan eessatti argama yoo jenne kilinika dhuunfaatti. Garuu mootummaadha isaafis kan eeyyame carraa kana kan laatee fi akka inni hojjetu godhu mootummaadha. Mootummaan maaliif qorichoota gurguddoo kana dhaba? Waa'een qoricha kana inni kun qoricha kana nu dhibeera dhibee qabdi qorichi kuni daandii Hamboo polisoo jedhi qoricha hospitaalaa jedhi dhibee qabdi dhibee ishee amma dandeenyu yaa buqqisoo. Warreen narsoonni achi keessa jiran guyyaa Qidaamee fi Sanbata ashuraansiin hojjetudhaan. Dhuguma guyyaa Qidaamee fi Sanbata ashuraansiin hojjetu. Anu amma ijum kootiin kanan arge qulqullinni hin hafa. Kanaaf qulqulli sun boruu kaasee qulqullaa'uu qaba. Sirni hubannoo uummataa kanaa kennuu kan dandeenyu kisteeshinii fayyaa irratti. Ogeessi kun manaa manatti socho'ee uummata kana qabsiisee abbaa mirgaa taasisuudhaaf keessumaayyuu damee raayyaa dubartoonni waa hedduuti rakkoo hedduu saaxilamuudha. Iddoo sanarratti otoo sirriitti hojjetame. Qisaasamni maallaqaa fi qabeenyaa tures kenniinsa tajaajilaa irratti danqaa ta'us himaniiru. Hospitaalli kun guddachuu qaba maallaqni uummanni keenya waggaa dheeraadhaan walitti qabee buusee iddoo dhaqee dhabamee hanga ammaatti deebiin hin kennamne jira. Odiitiis ta'ee uummata ifa ta'ee itti deemamee jawween liqimse gogaa faanallee gara inni bu'ee dhabamee jechaadha. Gurraan inni dhageenyu jaan hin argine malee hospitaala otoo miini ba'uu garuu waardiyyaan kan qaben jiru alatti otoo ba'uu kan qabamen jiru inni kun maal fakkaata yoo jennu isa kamtu baase isa kamtu galcha. Innaa wal gorsinu innaa wal waqqasnu inni tuqame sunis immoo dallanuu dhiise edaa kun yaan akkasii jira. Gocha akkasii raawwadheera akka ammoo akka malee raawwadhe jedhee innis akka of sirreessu Waaqayyo laphee qajeelaa sammuu tasgabbaa'e isaaf haa kennu. Ogeeyyiin hospitaalichaas tajaajila si'ataa kennuuf kutannoon hojjechuuf of qopheessuu qabnaa jedhan. Dhuguma uummata kanaaf tajaajila uummata kanaaf hojjenna yoo jenne wal jala dayeeffannee jira. Dhibbaa dhibbatti saatiin galumsa keenyaa sirraa'uu qaba, saatiin ba'umsa keenyaa sirraa'uu qaba, hakiimni seeraan galuu qaba, narsiin seeraan galuu qaba. Hundumti isaa seera yoo qabaatedha galumsi keenya kan sirraa'u, galmi keenyas kan sirraa'u. Hojii gaggeessan hospitaalichaa Obbo Tokkummaa Baayisaa ogeeyyiin hedduun tajaajila gaarii kennaa akka jiran ibsuun rakkoo ogeeyyii muraasa bira jiru furuufis tarkaanfiin barsiisuun ni fudhatamaa jedhan. Hanqinni dhiyeessii qorichaa rakkoo waliigalaa ta'us haala danda'amuun furuuf ni hojjetamaa jedhan. Aatemii 150 gaafanne keessa aatemii 3-4 kan hin caalle arganna jechaadha. Kunimmoo uummata quubsuu hin dandeenyu. Lammaffaa rakkoo komii kana furuudhaa fi dhiyeessii keenya keessoo qabannaan qabeenyaa hanqina qaba waan ta'eef isarratti hojjechuu qabna waan jedhu irratti marii irra jira. Kana isin sirreessina waan ta'eef. Inni lammaffaa dhiyeessii qorichaa wajjin qabatee koomunitii faarmaasii qabnu yookiin immoo koomunitii faarmaasii tajaajila hawaasaa dhaabbate jira waan ta'eef isarratti hamma qorichaa dabaluu dhiyeessii keenya mijeessuu hawaasa nu bira dhufu kana immoo simannaa keenya fooyyessine akkaataa miiratti gaafatamummaa qabuun tajaajila bal'aa kennuudhaaf irratti hojjetaa jirra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hamboo Obbo Haacaaluu Gammachuu tajaajilaa fi tajaajilamaan mari'achuun hanqina kenniinsa tajaajilaa keessa jiru furuuf gahee guddaa qabaa jedhan. Hanqinni jiru akka furamuufis ni hojjennaa jedhan. Humna komatuu fi komatamu humna tajaajiluu fi tajaajilamu
bakka tokkotti walitti finnee adeemsi kenna tajaajila keenya cimina maalii qaba rakkoo maalii qaba jennee uummatarraa yaada fudhannee isa fooyyeffachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef kanaaf waan gaafa tajaajilaaf deemtan namarraa barbaaddan namni simbira tajaajilamuuf gaafa dhufummoo akka ofii keessanii barbaaddan sanatti tajaajilaa jirraa kan jedhu sun sirriitti ilaalamuu danda'uutu sarra jiraataa jechuudha.